ولا لا نزلار قال نزلار قال كان درس لي ايوه زعل ولا ما كيف متسكر كورس الكلام ده ماشي مرحبا قبل شادو ما توصل يجمع إني لا نجي أقول إني لا يبغى سارق إيه تعبان هل ترى لما يزيرون المتا لا سبحان الله تيجون أيوة فيروس اللي دمه أيوه ساو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولما توصل نما دبلما سدما دبلما في 5 شيء ولا سلسة 500 سماورات نجمرنا ولا 8 ايه تشارجر هاي سلام هل أنت متأكد؟ ايوه ما اشتغل السلام ورحمة الله خلاص لينا وكافي ليلا متى تشارجر وين يشرى لي؟ ايه ما انه يعني يوم متى كفلك اي شهر ان شاء الله شو سلطان بزرنا الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله انك هلا باور له مش ارجع مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمدي بش نجينا لناسوفنا أراد سلسلة سوسي فيرتوال أنس متوسي مولا تمت نازل هيك أورمو ما برزا بكون يكون أورمو دابر أنا غير كونه أرجالا جبنا ربين قدو اسمي فاتو آمين بارك الله فيكم أرى سبات نازل يعني تلقون من برام تلت أول ما كنا ناسوفنا وان كيس دبرنا سوفنا وان تجرنا سوفنا يرو غبابا نغرو ما شاء الله تبارك الله قدرك 500 آية قلت والله قبل شكرا لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أكم جرتني وجتيرا أكم جرت نجا فيادا نقو ما جرتني ما هرجيني أسجيني أواس كين أواس بلا أواس روما أواس إسلاما كالدنيا رجرتن كبيا كيس جرتن فولا درا والدفني بقى جمدني بقى ربي أسينو جاي بقى أسجتني بقى كبسوكي نفريق كبسوكي نا أرجيني أكو مارجتن كا يرو هدو مرمي أدادا كيسة توري غافي أدادا كيسة توري أمة سدي أكسلبات تندبر سيني dhimmi hawaasaa jira dhimmi oromoo jira dhimmi islaamaa jira dhimmi biyyaa jira dhimmi jireenyaa jira dhimmi tokko lama miti kalaakofnee fixuu hin dandeenyu kana hunda keessa dabarree har'a ammoo alhamdulillah rabbil alamin qabsoo marsaa tokkoffaadhaa xumurree qabsoo marsaa lammaffaadhaatti ce'uu deemna qabsoon keenya marsaan jalqabaa mirga keenya argachuudha gaafii keenya deebifachuudha amantii keenya seeraan eeggachuudha harka walitti naqachuurraa qulqullaahuudha kan jedhu amata sadii mormachaa as geenne amma immoo murtii argatee jira xumura argatee jira
inni xumura argate kun gaafii darbettu xumura argate malee hojiin nu dura jira jechaadha. Namni tokko waan qabsaa'uuf, waan mormuuf, waan dura dhaabbatee argachuu barbaadu san erga argate booda maaltu isa barbaachisa? Akkuma duraanii san nus qaama nu mormu oomishna moo, jijjiirama finna moo, gaafii ummataa deebisna moo, hojii nurraa eeggamu dalagna moo, ammas inuma odeessaa deemnaa kan jedhu gaafii guddaadha. Nuti biyya kana keessatti, biyya Itoophiyaa jedhamtee yaamamtu kana keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala filannoo kennaan nun uumne, asumatti oomishamne, asit dhalanne, asit guddanne, asit jiraataa jirra. Abbaan asitti duulle, asit du'a, abbaan Rabbi gara biraatti irraa katabe malee jechuudha. Kanaaf ilma guddisaatii miti, jiraataadha, dhalataadha, abbaa biyyaati, abbaa qabeenyaati, abbaa mirgaati. Nama olitti jiraachuu barbaannu, nama gadittis jiraachuu barbaannu, qixa taanee jiraachuu barbaanna jennee gaafiilee gara garaa kaafannee mormachaa baane. Har'a immoo gaafileen suni muraasa isaanii osoo hin ta'in guutumaan guututti deebii argatanii jiru. Muraasaa mika keessaa nuu deebi'e. Guutumaan guututti deebii argatanii jiru. Qaama barbaannu, nama barbaannu, bakka bu'aa barbaannu, biyya guutuu keessa naannoo 13 irraa naannoo Oromiyaa, Amaara, Affaarii, Gaambeellaa, Benishangul, Sumaalee, na yaadachiistu Maamad, naannolee natti himi Oromiyaa, Amaara, Benishangul, Affaar, Sumaalee, Harar, Dirree Dawaa, Finfinnee, kana hundarraayyuu ilmi namaa bakka warra kibbaa kana hundarraayyuu bakka bu'aa kenna Sidaama kan yeroo kana gabaabaa keessatti hojjetame jechaadha. Benishangul, Gaambeellaan kana hundarraayyuu Somaal, namni hunduu wal gahee bakka bu'aa isaa ka ofii barbaade, ka ofii naataa jedhe, ka irratti walii gale, ka dhiibbaa hin qabne, ka komii hin qabne, ka himata hin qabne, ka garaa jalaan hin hojjetamne, dhibbarraa dhibbatti nama isaaf ta'u filatee, namni isaaf ta'u sun nama meeqa 29 moo 30 39 moo 30 adalla የተመረጠው nama 29 ta'ee 30 alaa kulli haaliin bakka buufatee jira. Namni 30 kun immoo hojii geggeessituu nama 14 filatee jira. Hojii geggeessaa kanarraa pirezidaantiin majlisaa Itoophiyaadhaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa ta'anii jiru. Itti aanaan isaanii immoo Sheek Abdul Kariim Badraddiin ta'anii filatamanii jiru. Barreessaan isaanii Sheek Geenna Sheek Hamid Muusaa ta'anii filatamanii jiru. Warri achirraa hafe immoo hojii geggeessitoota ta'anii iddoo walii qoodu jechaan. Kuni akka tasatti waan dhufee miti. Qabsoo gara garaatiin dhufee laayif irra jira. Laayif irra jira. Yoo dhaamsaa atattamaan qabaatiin. Kanaaf hundi isaatu filatee dhufee jira. Oromiyaan nama isaa kennatee jira. Kootaadhaan kennamee 5tu kennamee fi Amaara naannoo Amaaraa 3tu kennamee fi naannoleen Islaamni itti baay'atu hundinuu 3 argachaa dhufee baay'ina hawaasaatiin walitti naannoleen akka Tigraayis nama 2 kennatanii jiru. Finfinneen nama 3 akkuma san Dirree Dawaan nama 1 kennattee jirti. Harariin akkasii. Alaa kulli haal yeroo ammaa kanatti majlisni federaalaa fedhii ummata Islaamaatiin, fedhii hawaasa Muslimaatiin, fedhii naannoleetiin muudamee iddoo isaa qabatee jira. Kun guyyaa 2-3 darban keessatti waan argame jechuudha. Kana keessatti maal keessa dabartan jettanii akka nun gaafannee abdii qabna. Abdii qabna. Maaliif jennaan wanni keessa dabarre
hedduudha. Arrabsamnee jirraa, tuffatamnee jirraa, xiqqaannee jirraa, qabeenya barbaadan jedhamnee jirraa, abbaa yeroo nuun jedhanii jiru. Dhuunfaanis abbaan danda'e sodaachisees jira, bilbilees jira, waan jedhamuu qabu hundaa jedhamee jira. Namni ilmi namaa tokko kaayyoo yoo qabaate, waan manaa baheef yoo qabaate, waan deemuuf yoo beeke, bakka irraa dhufe yoo beeke, bakka dhaqu yoo beeke, akkatti deemu yoo beeke, tooftaa isaa yoo beeke, adeemsa isaa yoo beeke, kaayyoo isaa yoo beeke, galma isaa yoo beeke, kararraa wanni isa deebisu hin jiru. Bakka san ga'uudhaaf manaa bahee taanaan kaayyoo santu deemaan malee rifaatiinsa, sodaachisaa, rakkoo, dararaa, hidhaa, gidiraa, ajjechaa, biyyaa bahuu kanaa miti kaayyottu namaan deema jechaadha. Amma as geennee jirra. Maaltu nurraa eeggama? Kan kaleessaa himachuu osoo hin ta'in, kan darbe kaasuu osoo hin ta'in, hojiitu nurraa barbaachisa. Hojiin kun immoo yoo har'a warra kaleessa hin hojjenne adeemsi isaa sirrii miti. Naannoon eegganne, afaan hin eegganne, sabaaf sablammii hin eegne, nama tokkoon gaggeeffama yaada jedhu san har'a kan hojjennu taate fashalli kenna walumaan. Akka hawaasa Oromootti fashalli majlisni haaraan kun fashalu ummata islaamaa guutuu fashalsiisa. Ummata biyya kanaa guutuu fashalsiisa. Saba keenya guutuu fashalsiisa. Gandatti nu gala, qe'ettiin galanna, nuufis salphina, biyyaafis kufaatiidha. Kanaaf hundi keenyaa bakka jirurraa majlisa kana bira dhaabbachuun dirqama kenna. Shajjii Ibraahim bira dhaabbachuun dirqama kenna. Uffatarraa, nyaatarraa, deemsarraa, haasa'arraa, pirotokoola isaaniirraa hundarraahuu itti gaafatamummaa nutti fudhata jechaadha. Itti gaafatamummaa nutti fudhata. Yoo hogguu haasa'an hin tolle, yoo hogguu deeman hin tolle, yoo hogguu dubbatan hin tolle, yoo hogguu nyaatan hin tolle, yoo hogguu qaama mootummaa bira dhaqan hin tolle, yoo hawaasatti gadi ba'an hin tolle, yoo sabaa fi sablammii bira hogguu dhaqan waan ummata islaamaa fakkaatu hin hojjenne fashalli kun deemee nutti as deema. Kanaaf gumaachi keenya bal'aa ta'uun barbaachisaadha. Akkuma san waajjirri tokko abbaa argateedhaaf, hooggansa argateedhaaf hawaasni hojii isaa yoo dhiise, yuunivarsiitii ijaarachuu yoo dhiise, madrasaa ijaaruu yoo dhiise, masjiida ijaaruu yoo dhiise, walgargaarsa yoo dhiise, barachuu yoo dhiise, ammas fashala lammaffaatu deema jechaadha. Aadaan baratamee jira. Ummanni islaamaa xiiqittu isa hojjechiisa. Ummanni islaamaa komittu isa hojjechiisa. Mufittu isa hojjechiisa. Gaafa lafa bal'oo argate, gaafa toltuu argate, gaafa mirga argate hin rafaa waan jedhamu tokko jira. Inni kun nurra deddeebi'ee dhufuu hin qabu. Kana waan ta'eef bakka jirtanii hundi keessan ka baratu qajeelatti barachuu, ka hojjetu qajeelatti hojjechuu. Inna Allaha yuhibbu ahadukum idha amila amalan an yutqinahu. Hojii hojjetan kana keessatti qulqullummaan, bareedumaan, caadiliidhaan, ka tokkon dhiibne, ka tokkon miine, ka tokkon arrabsine, ka tokkon qeeqne, ka tokkon komanne, ka tokkon amanne, ka tokkon hassadne. Waan islaamni ajajurra yoo ka dhaabbannu taate nasriin keenya kaluu jira. Ilmi namaa kun uf qulqulleessuu hin danda'u. Falaa tuzakkuu anfusakum وأعلم بمن اتقى يا ربي سبحانه وتعالى. نمني في كل ليسون سريمتي دوغونغورادا ني دوغونغورا بديد علينا غارو بيكا دلغو في دوغونغوراني دلغون ولا أدى ورّي كليسا كيكا باني ورّي كليسا كومتا باني ورّي كليسا يمتا باني ورّي كليسا سيرتي عدياتو جدا باني هندي ساتو دوغونغورا إني دوغونغورا سر ربي ساديسو sirraa'uu qaba jennee mormannee nummoo dogongora hin taanetti uf naquun hin ta'u. Kanaaf akka sabaatti, akka Oromootti, akka hawaasaatti waan nurraa eeggamu wal bira dhaabbannee wal gorfachuun barbaachisa. Akka Oromootti bulchuu hin danda'u, hojjechuu hin danda'u, seeran beeku, adeemsi isaa sirrii miti, haasofni jedhamu, naareeshiniin akkasii, ciigoon akkasii, nurraa dhaabbatee akka dandeenyu, akka bulchuu dandeenyu,
bulchuu qofaa miti jiraachisuus akka dandeenyu humnas akka qabnu barumsas akka qabnu dandeettiis akka qabnu sammuus akka qabnu fayyaas akka qabnu qaamas akka qabnu ilaalchi kenna gaarii ta'uu argisiisuu dirqama keenya kanaaf wal gorfachuu wal barsiifachuu wal adabachuu wal sirreeffachuu wal bira dhaabbachuun dirqama keenya ta'ee nutti mul'ata kanaaf baga gammaddan baga gammanne haasofni asiin dura haasaa baane kan qondaaltota mootummaa biratti kan masaraa mootummaatitti kan waajjira adda addaa irratti haasaa baane hundi isaa walitti cimifamee raafamee ititee atootee asiin nu ga'ee jira waan ta'eef amma immoo namni kubbaa miilaa taphatu kiipparii qaba akka galiin ittiin galle nama eeguu qaba nama kubbaa kana akka gool ittiin dhufne eeguu qaba defender ittisaa qaba warra taphatu qaba warra goolii galchu qaba namuma tokko yeroo hundaa ittiin fayyadaman kubbaan miilaa nama 11 seenama 11 ga'ee adda addaa qaban namni tokko qofan eeggamu kiippariin qofan eeggamu ka goolii galchu qofan eeggamu kanaaf ka taphatus jiraachuu qaba ka tiksus jiraachuu qaba ka kiipparii ta'us jiraachuu qaba wanni har'a geenneef waan gariif har'a geenne gariin achi taphadha jedhee garana waan as taphatuuf nutti galchaa ture gariin isaa waan silaa dalaguu qabu dhiisee waan hin dalagne waan dalageef amata 3 nutti lakkoofsiisee jira gariin isaa fayyaalummaa isaati gariin gowwummaa isaati gariin dandeettii dhabuu isaati gariin isaa immoo sodaa qabaachuudha seera addunyaa tanarratti qiyaadaa irratti nama waa shaniin bulchan namni qaa'ida ta'e hoggansa ta'e tokko waa shaniin nama bulcha tokkoffaa inni jalqabaa qabeenya namaa laachuudha qabeenyi sii kennamee jennaan kaayyoo deemtuuf gurgurattee galta waan manaa baateef dhiistee deebita inni lammaffaan taayitaa namaa kennuudha gaafa taayitaa argatte kaayyoo kee gurgurattee galta waan deemtuuf dhiistee galta inni sadaffaan qalbii hatuuni haasaan qalbii hatuuni waan gaarii itti haasa'uun waan mul'atuun sobuun sihirii itti dalaganii haasaa wa inna min albayaani la sihra haasaa toluudhaan kanaan fudhatan inni afraffaan arraba qajeeluudhaani namni yoo hogguu haasa waan bareedaa haase haasofni isaa yoo akka dammaa mi'aaye haasofni isaa yoo dhaggeeffatame waan keessaa darbamu yoo dhabe hin bita kaayyoo isaa gachisiisee biraa deema jechaadha inni shanaffaan iqnaa'aa fi itqaana jechuu haasaa toluu fi ooraatara ta'uu fi haasaa nama bituu jecha sadaffaa fi afraffaan inni shanaffaan sodaachisaan kana hundaa yoo dhidee hin sodaachisan si ajjeesa jedhuun si miidha jedhuun si rakkisa jedhuun si darara jedhuun qabeenya si harkaa saama jedhuun ijoolleetee darara jedhaniin waa shaniin kanaan bula jechaadha hawaasni bal'aan waa shan kanaan sodaachifamee bula qabeenyaan sodaachifamee bula taayitaa kennamaaf taayitaan sobamee bula taayitaan sobamee bula qabeenyaan sobamee bula haasaan sobamee bula amansiisuun sobamee bula kana hunda yoo dadhabe sodaachisuun bulchan jechaadha kuni seera istirateejii hoggansi tokko nama ittiin bulchu jechaadha kuni tokkoffaa har'a akka ummata muslimaatti kuni shananuu nuuf bakka hin qabu hoggansi tokko wanni inni beekuu qabu namni hunduu saantimii fudhatee hin bulu namni hunduu taayitaadhaan hin sobamu kan jalqaba saantimii hin soban sun hundi namaa saantimii kan hin barbaanne jira ka taayitaa kennaniif hundi namaa ka taayitaa hin barbaanne jira hundi namaa ammoo ka haasa'an hin mirqaanne jira hundi namaa ammoo ka sobanii hin fudhanne jira hundi namaa ammoo sodaatee hin bulu ka yoo sodaachisan innuu nama sodaachisu jira
Kayoo qabeenya kennaniif innuu qabeenya namaa kennu jira. Kayoo taayitaa kennaniif innuu taayitaa gadi namaa dhiisu jira. Kayoo itti haasa'an san caalaa haasa'ee nama amansiisu jira. Ka wagguu haasa'u immoo afaan isaa damma tufuttu jira. Kana waan ta'eef ilmi namaa bifa tokko qofaan hin bulu shanan keessaa tokko yaalama jecha. Alkamaalu lillahi subhaanahu wa ta'ala ilmi namaa hir'uudha. Kana keessaa bakka inni hir'ina qabu wayiitiin tuqanii fudhatu jecha. Amantiin kenna immoo shananuun qeebalu. Haqarra dhaabbachuu barbaachisa, adlii barbaachisa, dhugaa barbaachisa. Nama haqa qabuttu hinjifata walau ba'da hiin haga fedhe haa taru nasriin dhufuun isiin oolu. Kanaan wal qabatee namni waa hojjetu namni hoggansa ta'e tokko haala hawaasa isaa haala ummata sanii haala yeroo keessa jiru hubachaa deemuun barbaachisaadha. قيادان تحريك الأتباع نحو الهدف جرى بربادنيتي نما هركيساني قلشودا إيبانا مرة تفيدودا الرجال حواسكينا قاعدة متي الرجال حواسكينا هوغن سامتي بولشاد عملي بولشو في هوغن سون غرغرا مانجمنتي لكوني leadership quality متي namni liidara jedhanii nama waa murteessuu danda'u, nama jechuu danda'u, nama gochuu danda'u, nama argisiisuu danda'u, nama tarkaanfii fudhachuu danda'u. Namni waa bulchu, namni waa to'atu bulchaa jedhama. Bulchaan immoo hoggansaa miti. Kana waan ta'eef bakka hoggansaa erga dhufne immoo koorsii nama barbaachisa. Hoggansaaf maal akka barbaachisu hubachuun nama barbaachisa. Kanaan wal qabatee hawaasni keenna nama hoggansaaf ta'u ol baafachuu keessatti, ol ergachuu keessatti, biqilchuu keessatti, to'achuu keessatti, gargaaruu keessatti wal bira dhaabbachuun dirqama isaati. Tokkummaa hogguu jedhamu qabxiilee garagaraattu jira. Namni asirraa na daawwataa jiru kun 1.1K dha. Pointii sanii as wanni jiru 1.2, 1.3, 1.4 jedhaa deema. Waaniin sun garuu tokkummaadha jechaadha. Tokkummaa akkanaa kanarratti akka namni 1.1 hin finne, 1.2 hin finne, 1.3 fidee ilaalcha garagaraa fidataa itti dabalaa irraa isaa hin deemne tokkoo sanirra dhaabanii deemuun hin barbaachisaadha. Kana waan ta'eef hoggansi tokko neecharii hawaasa isaa san beekuu qaba. Xabiicaa hawaasa isaa qaba. Namni kophaan jiraatu yoo hogganamaan hin jiraatiin hogganaan hin jiraatu. Yoo hogganni tokko badaa ta'uuf hogganamaan badaa ta'uu isa barbaachisa. Hogganni tokko gaarii ta'uuf hogganamaan gaarii ta'uu isa barbaachisa. Nuti kennaa hawaasa kanaati. Nuti baatee hawaasa kanaati. Waattu gadi nu kenne, hawaasa gadi nu kenne, haadha abbaan gadi nu kenne, naannottu gadi nu kenne, bakka dhalootaattu gadi nu kenne. Guddina keenyattu gadi nu kenne. Ati bu'aa jireenya keetiiti. Eda'ama jiruu keetiiti. Eda'ama hawaasa keetiiti. Eda'ama barumsa keetiittu si ta'ee dhufe. Ilmi namaa tokko waggaa 40 jiraachuudhaaf maqaa isaa jiraachisuuf waggaa 30 waggaa 40 walitti qabatee jiraata. Waggaa 30 waggaa 40. An Sufiyaan ta'uuf waggaa 30 waggaa 40 walitti qabamee Sufiyaan ta'ee jira. Kana waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti waan xiqqoodhaan waan waggaa 40 kana diiguu danda'a. Waggaa 41 godhuun, 2 godhuun, 3 godhuun, 4 godhuun, Sheekh Sultaan ta'aalu fabbalu. Astaa laayivii irra jira. Ani pirezidaantiidhaa miisi goota. Egaa dhuftan goota ta'a. La goota ta'a. Kun kiyyaa godha kana mugiraatiin. Ya Allah. Naa mamme. Maal keessa nu galchite? Maal keessa nu galchite? Ani moo akkana siiqnee ta'e na godha. Akkana wal jalaa siiqna. Akkana siiqa. Eessa? Akkana eewwa. Naan baa. ምንድን ነው? በምን ጉዳይ? ኦማ በቃ ገመደኒ የደን ናማም እዚህ ጋር ከናፊ ሸይኒ ከነካ ወጂ ጅራ ናዝጋ ና አጋባ
nama sadiittu iddoo kana jira. Majlisa Finfinneeti. Ustaaz Muhammad Abate, Sheikh Sultan, Aman Ebba. أنت بنتكلم ولا ابن؟ لا. شاشة. كنافو أديم سكين كيستي كابسون نقول أباني كون كان أواسا مسلمة قوتوتي كان أواسا أورومو قوتوتي كورة مرقة بربادوتي كورة تقوما بربادوتي كورة نقا بربادوتي كورة دين ربي سبحانه وتعالى دينين كينا دينين كينا اتفاجني وقاباي اتدممني أسينجيني كنافو هندو بقى قمني جنة والبرد أبتشون ديركما والغرغارون ديركما وججرين ديركما أديم سكينا والدبسون ديركما تايتا أرغني إدو أرغني جنة يو كرفنو تاتي وردوران درب سنين غرغرما وانين كبنيف إدو أرغني تايتا أرغني جنة يو افتفتشيسني تايتا أرغني إدو أرغني جنة يو رفني اتقافة مما دچا كندراني چالا كفاتي دچا تنمودة توانتهف هيوني إسلاما هيوني أمة إسلاما كان أورمودا كان بيا كيس جرتن هندي كيسانو قرنو بريدا قرتني وجي بريدا هجتني أمة كان غرغارون برباچي سادا برد أبچون برباچي سادا إبلو أسو كان دلقه إبلو أسو سندلقه ديستني gumaacha keessan anis waan kana irraa qaba nuti hajjiin qofti gahaadha nu biratti akka hawaasa Oromootti hajjiin akka hawaasa ummata keenyaatti hajjii qofatti dararaan ummanni keenya argu nu biratti gahaadha isa kana sirreessuuf immoo waajjira kana sirreessuun dirqama keenya amma booda nama himannu hin qabnu mootummaa himannu hin qabnu akka ummata islaamaatti akka ummata hawaasa muslimaatti mootummaa kana nu godha jechuu hin dandeenyu kana nurraa hir'ise jechuu hin dandeenyu kana nu dhoggate jechuu hin dandeenyu kana nu darare jechuu hin dandeenyu kana nu kakkise jechuu hin dandeenyu waan himannullee hin qabnu dirree irra jirra kursii irra jirra naannolee guutuu walitti qabnee jirra bakka bu'aa hawaasa biyyattii guutuu bakka buusnee jirra yoo kufne ufii kufne malee nama sababachuun hin barbaachisu waan ta'eef baga gammaddan jedha sheekha maal jettan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتك يا أمة مسلمة إثيوبيا هندا كيستو أمة أفان كينيا يوكاني أنقوا كينيا بيكتنو أما إسين دبساجرو baga gammaddanii baga gammannee baga waggootii meeqa darban kana keessatti otoo wanti kun sirraahi manni kun miila lamaan dhaabate otoo tajaajilli ummataa mana kana keessatti kan argamu ta'e otoo nama tajaajilaa mana kanatti akka ummanni barbaadutti akka ummanni fe'utti namni nuu kennu bakka kana otoo nuu seene jennee yaadaa ifaajee godhaa kan turre kunoo amma kunoo harka keenya seeni kunoo amma kunoo ifaajeen keenya daraare seenne amma fatanaan amma nutti dhufaa jiru hojiin amma ifaajeen amma dhufaa jiru ifaajee guddaa bal'aa wanti tokko otoon argadhe silaa nan hojjadha nan ifaajaa nan barreessaa nan tolcha jedhu suni kunoo amma kunoo harka keenyatti seenee jira barreessuun kunoo amma jechuudha fatanaan amma jechuudha fatanaan kan rabbi biraallee fatanamnee najaabaan fatanaa ummata keenya birattuu najaabaan fatanaa mootummaanuu kunoo isinii kenne mee maal isin argaa amantii keessaniif mee maal hojjettuu maal bu'aa buuftuu ummata keessanii maal bu'aa buuftuu biyya keessanii maal bu'aa buuftuu
مالين نوجن آبتني نغرغارتو كنو إسيني مرجيس وهند وانغا فتن هم جالو وانغا فتن كيسا وان ناتا هند إسيني مرجيس مي مالو جتو جدني فتنا كيسا جر وجين أما اتديما جر وجين أما دفاجر وجي جبا يو كانت نجاني دغا نجاني جتو يو نجهو باني كفتي كينيا كوفيا بدا كوفا غدي كوفنا كوفا نديب نت كوفنا كاليسا ebalu jira nu jira ebalu kenya bakasano nu bu'a ebalu qabna bakasana na qaba jettan yoonu tukufne o kufni kenya rabbi hintasisin male kufa jaba kufna yoonu tukufne nu bichaamiti kan kufu isinille ummanni kenya le hin kuftan kana wanta ef bakka jirtanutti waan dandeessan hundu marraaynu nu wajjin dhaabachuu qabdani nuti bana fatanaa jirra warri federaala seene shahajjiin isa ta'u ummanni keenya warri achi seene fatanaa keessa seenanii jiranii nutillee akka sana jirra kana waan ta'eef fatanaan kuni wanti kanaan dura nu darbe wanti hojjechuu hedaa jirnu wanti sichi hojjechuu barbaadennu waan guddaadha waan badhaadha waan guddaatu nu dura darbe waan sana hunda waan darbe hunda irratti deebinee amantii keenyaafis mirjeessuu biyya keenya salaamas limaatii keenyas akka amantiitti akka biyyaatti akka mootummaatti akka hawaasa keenyaa gochuutti waan guddaatu nu eegaa jira kana waan ta'eef hawaasni keenya ummanni keenya nu wajjin akka dhaabbattan waa hundumaanu waan mallaqaan illee haa ta'u hasaabaan illee haa ta'u gargaarsaan illee haa ta'u waa hundaan akka nu gargaartanii nu wajjin dhaabbattanu adaraa isiniin jenna kana waan ta'eef nuti hamma dandeenye humna keenya hamma dandeenye halkanii guyyaa hojjannee diina keenya ol fuuchuu barbaanna hawaasa keenya illee ol fuuchuu barbaanna ummata islaamaa kanaan dura mirgisaa irra ijjatame mirga dhabee itti hawaasni biraa dhufee nutti kan eenyu jedhe amma mirgi keenya gara hundaanuu nuka galee jira hojjechuu nurra jira kana hundattu waan nageenya irratti xiyyeeffannee waan tokkichummaa keenya irratti xiyyeeffannee waan amantii keenya ol fuudhutti xiyyeeffannee hojjechuu qabna karratti nu gargaara nuti hamma dandeenyu hojjechuudha hidhannee kunoo seenne namni ala taa'ee ilaalu nama keessa taa'ee hojjeturraa waa hedduu ergaa waan nurraa argitan nutti dhuftanii nutti himtanii kana barjeessa kana akkanatti godha kana akkana ha godhamu jecha eenyu keessanillee mariillee nu eenyu godha namni eenyu qabdan hogeessa qabdan hogeessi kan qabu hundumaanu akka nu gargaartanu amanaa daraa isinii jennaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مامي أسكافنا مرة بيكوجرا وفي إني أورومونا. إني أورومونا. غاندي بالي. غري إيسا نوسا إيسا دكاتيرا ناناز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليكم. أنت ياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ደህና ናችሁ ወይ በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ያው ዱንያ ሁሉ ጊዜ ፈተና ውስጥ ነው ሰው የሚያልፈው الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ብሏል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚደረገው ጉዞ ከድህ አለበት ያ ከድህ ግን ያ አኺራ ላይ የሚያተርፍና የሚያከስሩ ልፋቶች ሊሆኑ ይችላሉ የሰው ልጆች በሙሉ ይለፋሉ ይጥራሉ ይታገላሉ ይደክማሉ በመጨረሻ ይሞታሉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ወይም ከስራቸው ጋር ይገናኛሉ መልፋት ያው የልፋት ሀገር ናት ዱንያ የእረፍት ሀገር አይደለችም የእረፍት ሀገር ጀነት ነው ህይወት ብቻ ደስታ ብቻ ያለበት
ጀሃነም ደግሞ ላ የሙቱነ ፊሃ ወላ ያህያ የተባለበት ሀገር ነው። የማይሞትበት ህይወትም ደግሞ የሌለበት የቅጣት ሀገር ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነት ያድርገን። ሰገሌ የሚለውን ሰገሌ አላህ የጀነት ያድርገን። አላህ ከጀሃነም ያርቀን። አሜን። ሁሉ ጊዜ በዱንያ ላይ ደግሞ በተቻለ መጠን አንድ ሰው በዱንያ ላይ ካለ በጣም ረጅም ርቀት ያለው መንገድ የሚባለው ከምላስ እስከ ልብ ድረስ ያለችው አራት ከምላስ እስከ ልብ ድረስ ያለው ነገር የተስማማለት ሰው አላህ በሚወደው መልኩ የሆነለት ሰው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያተርፋል። ጀነትም ደግሞ ለሱ ቅርብ ትሆናለች። ከምላሱ እስከ ልቡ ድረስ ያለው ነገር ግን ተቃራኒ የሆነ የተራራቀበት ሰው ደግሞ አላህ ይጠብቀን አኺራው ይከስራል ማለት ነው። በዱንያ ላይ ከንቱ የሚባል ሰው ደግሞ በዱንያ ላይ የሚሸከመው የሌለው ሰው በዱንያ ላይ የሚኖርለት አላማ በዱንያ ላይ የሚሸከመው ሸክም ሀም የሌለው ሰው ከንቱ ሰው ማለት ያ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ስሞች ሲናገሩ أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما عبد يميل الله أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن يميل الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقروا الله زند بتام توداج سموج عبد الله عبد الرحمن تبلو يميت ترانو وين ودا الله تتقطو يميت ترا بلو قتلوا يتناقروا حديث لا من الان وأصدق الأسماء الهمام والحريث ትክክለኛ ደግሞ የሰው ልጅን ማንነት የሚመጥን እና በግልጽ ሰውን ደግሞ የሚገልጽ ስም ደግሞ ሐማም ማለት ሁሉ ጊዜ በቃ የሚያስብ የሚጨነቅ ማለት ነው። ሐሪስ ማለት ደግሞ ሁሌም የሚጓጓ የሚከጅል በቃ የሰው ባህሪ እንደዚህ አይነት ነውና በዛ ደረጃ መሆን ያስፈልጋል። ሰዎች ሁሉ በአንድም በሌላም መልኩ እዚህ ዱንያ ላይ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ትግል ነው፣ ልፋት ነው። ወደ አኺራ የምናደርገው ጉዞ ውስጥ የሚመዘገብ ነው ማለት ነውና በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ላይ ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ስንቀርብ ጀነትን እናተርፍበታለን ወይ ከጀሃነም እንርቅበታለን ወይ የሚለው ነገር በደንብ መመዝገብ መቻል አለበት። ሁሉም ሰው በዱንያ ላይ ሊያኖረው የሚችለውን ስንቅ ይሰንቃል። ለራሱ ለቤተሰቡ ብዙ ነገር ያዘጋጃል። የአኺራም ደግሞ ትልቅ ጉዞ ነውና የራሱን ስንቅ ይፈልጋል። عند شاعر من إلى أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد ولا جنة جزء كم يادرجو تجواجوش مكاكل كلهم جزءاتشون يزاو لك أمر سنكاتشون سنكاو الله زند يميك أربط النجار يزاو يتجوازو كالناس مكاكل أنت منهم سنك إلى الله سو مون تفلق الله وين النا الدنيا لا من نادرجاتشون كسكاسيوش يونا جماعة ما شنف يونا جروب ما شنف منا من سايهون እዚህ ዱንያ ላይ አላህ የሚፈልገው ነገር እንዲፈጸም አላህ የማይፈልገው ነገር ደግሞ እንዳይሆን የምንሰራቸው ነገሮች ከግለሰብ ያለፈ ከበእኛ ዙሪያ ካሉ የጀማዓ ፍላጎቶች በዘለለ አላህ የሚፈልገው አላህ የሚወደው ሙስሊሙን ማህበረሰብ ከፍ የሚያደርግ ነገ አላህ ፊት ደግሞ ስንቀርብ የማናፍርበት የሚያኮራ ነገር መሆን ይኖርበታል። በተለይ ምናልባት ትግሉ ላይ ፍለፊት የምንታይ ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ከኛ በበለጠ ግን ከሀገር ቤትም ውጪ ሀገር ቤትም ሆናችሁ የምትጨነቁ ዱዓ የምታደርጉ በቻላችሁት ሁሉ ደግሞ ለማገዝ ሁሉ ጊዜም ወደ ኋላ የማትሉ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች፣ እናቶች አላችሁና ምናልባት ቀድሞ አላህ በዚህ ስራ ጀነት የሚያስገባው ማን እንደሆነ አይታወቅም። ብዙ ሰዎች ይሮጣሉ፣ ብዙ ሰዎች ብዙ ቦታ ላይ ይገኛሉ። እዛ ቦታ ላይ መገኘት እየፈለጉ በጊዜ በሁኔታ ወይም በቦታ ሳይመቸላቸው ግን በልባቸው በመኖራቸው ምክንያት ደግሞ በአጅር የሚበልጡ ሰዎች ጥቂቶች አይደሉም፣ ብዙ ናቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ጂሃድ ላይ ሆነው ከሰሃቦቻቸው ጋር ከኛ ጋር ያልሆኑ እቤታቸው የቀሩ ነገር ግን በልባቸው ከኛ ጋር የሆኑ ከኛው እኩል አጅር የሚያገኙ ሰዎች አሉ ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋልና ሁሉ ጊዜም ንያችንን እያስተካከልን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምናደርገው ጉዞ መሆኑን ማወቅ አለብን። እያንዳንዱ የትግል እንቅስቃሴ ማለት ነው መጅሊስ ውስጥ የሚሆን ከመጅሊስ ውጪ ማለት ነው።
በመስጊድ ውስጥ የሚሆን ከመስጊድም ውጪ የሚደረጉ የትኛውም እንቅስቃሴዎች ከኛ ከግለሰብ ፍላጎታችን ከጀማዓ ፍላጎታችን ባለፈ በመድር ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍላጎት ለሰዎች ሁሉ ጥቅም ሊያመጣ የሚችል ነገር ለመስራት ሁሉ ጊዜ መበርታት መጠነካከር ይኖርብናል። አሁን የተገኘ ትንሽ ውጤት አለ። አላህ በሚሰጠን ኒዕማ ትንሽም ይሁን ትልቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማመስገን ጥሩ ነው። ለኢን ሸከርቱም ለአዚደነኩም ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለኢን ከፈርቱም ኢነ ዐዛቢ ለሸዲድ። ትንሽም ብትሆን ያንን ነገር ማመስገን የበለጠ ከዛ የበለጠ ለመስራት ተነሳሽነት ይፈጥርልናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድም ደግሞ ያንን ኒዕማ በመናመሰግንበት ጊዜ ይጨምርልናልና ያው ይሄ ራሱን የቻለ አንድ ኒዕማ ነው። የለፋንለት ነገር በተወሰነ ደረጃ ወደ መስመር የገባበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ የበለጠ ደግሞ ተጠናክሮ ጠንካራ የሆነ ተቋም መስርቶ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ አለኝታ የሚሆን ሰዎችን በውስጡ ደግሞ አስቀምጦ ሙስሊሙ የሚፈልግበት ከፍታ ላይ የሚደርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገው። ማሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር። በጣም አመሰግናለሁ። مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وري أفانا ماران بيني وري أفانا ماران بيني ما شاء الله ما شاء الله بمرنيانا بزوج يا تايم عندي عندي شيء سبعة تون على 600 سو سلامك يدور يا قال باك وري أفانا ماران بيني وري أفانا ماران بيني أستاذني وانجبابا جدي أستاذ محمد هباته وانجبابا جدي شيخ سلطان كنو لا أس وانجبابا جدي والنيسان جلنا قطة تشختا قطة استا ما لورما ولد بيستني قطة تا كاتا دبلي زمانه ميكا سومر مور من واسكيني والنيسان جلني وانجبابا دا واني أرجمتي وانتي كودا kanan gammannee hojiirra dhaabbachuu hin qabnu. Wanni guddaa wal bira kaa'annu injifannoon amma argame kun walumaan injifanne, walumaan dorgomne, walumaan injifanne, walumaan bakka geenne. Kana waan ta'eef wama lama isin gaafan tokko hojii keessanitti fufa. Warri katabdan kataba, warri barattan baradha, warri hojjettan hojjedha, warri qabsooftan qabsa gahee hojii keessanii addaan filadha. Gahee hojii keessanii addaan filadha. Namni hojii gahee hojii isaa beeke, namni kaayyoo qabaata. Namni kaayyoo qabu immoo galma qaba. Namni galma qabu immoo bakka manaa baheef san hin gaha. Kaayyoon deemama waan ta'eef. Kanaaf amaanaa namatti kennattanii biraa hin galina. Amaanaa nama kennatanii gaafa biraa galan gaafa namni sun yookaa kararraa gore yookaa hinjifatame yookaa miidhame yookaa sodaate yookaa sodaachifame yookaa gurgurame yookaa bitame kaayyoon kenna waliin bitama waliin gurgurama jechaadha. Akka akkas hin taane namni kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoo kennarraa ijjannu naannoo kenna bakka jirrutti islaamummaa kenna jabeeffannu, oromummaa kenna jabeeffannu. Wanni isinii galuu qabu wanni guddaan namni ilma biyyaa taanaan, ilma naannoo taanaan, nama waliin dhalate taanaan, nama waliin guddate taanaan, nama waliin jiraate taanaan, nama waliin nyaate taanaan amantii fedhe haa qabaatu, amala fedhe haa qabaatu, naman gatu waliin gatu. Nuti akka hawaasa kanatti, akka hawaasa Oromootti, akka hawaasa Islaamaatti wanni wal jaalannuuf, wanni wal utubnuuf laalaa kennatu tokko, miidhaa kennatu tokko. Biyya kana keessatti abbaa biyyummaatu sirraa sarbame. Abbaan biyyummaa ka amantiitu sirraa sarbame. Abbaa biyyummaa diinagdeetu sirraa sarbame. Abbaa biyyummaa barumsaatu sirraa sarbame. Abbaa biyyummaa beekumsaatu sirraa sarbame. Abbaa biyyummaa eenyummaa keetiitu sirraa sarbame. Maqaatu sitti jijjiirame. Maqaa jijjiirattu malee hin barattu. Naannoo jijjiirattu malee hin jiraattu. Isa kana kan lafeen gootota kennaa, hawaasa kennaa
itti cabee guyyaa har'aa kanaan geenne jecha. Bakki har'a jirru immoo bakka murteessaadha. Bakki har'a jirru immoo bakka hamileen sochoonuu miti. Bakka sammuudhaan sochoonu. Bakki har'a irra jirru bakka komiidhaan sochoonuu miti. Bakka hojiidhaan sochoonu. Bakki har'a irra jirru namni biyya kana hoogganuu barbaade barumsaan alatti hoogganuu hin danda'u. Barachuun dirqama. Beekuun dirqama. Waa keessa darbuun dirqama. Araddaa keetitti waa hojjechuun dirqama. Ganda keetitti waa hojjechuun dirqama. Aanaa kee irratti waa hojjechuun dirqama. Godina kee irratti waa hojjechuun dirqama. Naannoo kee irratti waa hojjechuun dirqama. Muuxannoo jiruu qabaachuun dirqama. Waa keessa ba'uun dirqama. Miidhamuun dirqama. Dararamuun dirqama. Sireerraa siretti hin jiru. Manarraa manatti hin jiru. Hoteelarraa hoteelatti hin jiru. Konkolaatarraa konkolaatatti hin jiru. Waa keessa dabarfachuun dirqama keenya. Arrabsamuu, komatamuu, hamatamuu, miidhamuu, waanyamuu, hassadamuu, qabeenya dhabuu, hidhamuu, ari'amuu, biyyaa bahuu, tasgabbii dhabuu, nageenya dhabuu, saamamuu, kana keessa namni hin darbine oluma ka'ee hooggansas hin ta'u, hoogganaas hin ta'u, itti kennanis gara deemuun illee hin beeku. Kubbaan isumatti galti jechaadha deebi'ee. Kana waan ta'eef akka hawaasaatti nama meeqa qabna? Akka hayyuutti hayyuu meeqa qabna? Akka barataatti barataa meeqa qabna? Akka ulamaatti ulamaa meeqa qabna? Akka du'aataatti du'aata akkamii qabna? Akka yuunivarsiitiitti yuunivarsiitii meeqa qabna? Madrasaa meeqa qabna? Masjida meeqa qabna? Sadarkaa masjidaatti abboota meeqa qabna? Hayyoota meeqa qabna? Beektota meeqa qabna? Barataa meeqa qabna? Oodii ta'uu qaba jechaadha. Hawaasni kun oodiitii wal godhuu qaba. Ilma eenyutu sadarkaa jalqabaarra jira? Ilma eenyutu baratee bakkaan ga'e? Ilma eenyutu qara'ee bakkaan ga'e? Ilma eenyutu hafazee bakkaan ga'e? Ilma eenyutu qabeenya godhatee bakka ga'e? Ilma eenyutu teessoo qabatee kan jedhu hisaaba wal godhuu oodiitii wal godhuu qabna. Kan bulaa jiru ilma namaati, sammuudha. Qabeenya bulchuun salphaadha. Meeshaa bulchuun salphaadha. Sammuu ilma namaa to'achuun salphaa miti. Sammuu ilma namaa to'achuun, sammuu ilma namaa karaa tokkotti deebisuun, sheep gochuun, oomishuun salphaa miti. Nama yaada garagaraa, nama ilaalchi garagaraa, nama adeemsi garagaraa, nama naannoon garagaraa, nama guddini garagaraa, nama beekumsi garagaraa walitti qabdee bakka tokkotti deemuun salphaa miti. Ummata bal'aadha, hawaasa guddaadha. Miliyoona 50-60tti lakkaa'amu. Kana hunda bakka tokkotti deebisanii karaa tokkorra sochoosuun salphaa miti. Kana waan ta'eef nuti oodiitti wal godhuu qabna jechaadha. Hisaaba wal godhuu qabna. Naannoo keenyatti nama meeqa qabnaa? Yeroo hunda namni tokkochi qofa dubbatee waggaa 5 nama dura deeme aqliin namaa hin hir'atti. Beekumsi namaa hir'ataa deema. Hayyuu nama tokko qabannee yoo ka deemnu taate hayyuun sun du'uun mala, dhukkubsachuun mala, rakkachuun mala, biyyaa bahuu jira, dhiisuu jira. Inni immoo barumsa isa barbaachisa waa dabalachuu qaba. Yeroo hunda nama tokko qofa eegaa hin sochoonu waan ta'eef hawaasni waa oomishuu qaba. Waggaa 10 har'aa, waggaa 20 har'aa sistemaan bulla malee haasaan hin bullu. Waggaa 10-20 har'aa addunyaan dorgomna malee qe'eedhaan hin dorgomnu. Waggaa 10-20 har'aa akka amma haasofnu kanatti waliin hin haasofnu sa'aan hin jiraatu ta'a. Ilmaan keenya namatti kennine akka namni itti taphatu godhuun nun barbaachisu. Nurratti gahaadha. Qabsoon nurratti gahaadha. Qabsoon islaamaa nurratti hin gaha. Dhaabbachuu qaba asirratti. Ilmaan keenya nagaan hojjetanii jiraachuu qaban. Qabsoon bilisummaa nurratti dhaabbachuu qaba. Iddoo tokkotti dhaabbachuu qaba. Akaakayyuu irraa fuunee abbaa keenya dabarsinee uf biraan geenne ofirraa ilmaanitti dabarsuu nun barbaachisu. Iddoo wayiitti dhaabbachuu qaba. Nan stooppii miti. Nuti hojii keenya irratti barumsa keenya irratti dhugaa 24/7 hojjechuu qabna. Sa'a 24 hojjechuu qabna. Torbaan hojjechuu qabna. Hojjechuu qabna. Waan hojjenne immoo iddoon oodiitti itti goonu jiraachuu qaba. Ammaaf as geennee jirra.
eegaas kenne immoo ilmaan kenna obboleeyyan kenna abboota kenna tartiiba irra kaa'uun dirqama kenna ba'aan amma baannee jirru ka Sheekh Hajji Ibrahim Tuufaa baatan kun ba'aa salphaa miti ka kootii fi uffata qaban san ofirraa lafa kaahanii tuuttatti deebi'anii dalagan malee kataa'anii protokoola ittiin laakkaa'anii miti. Iddoon protikoolaa jira, iddoon dhaqan jira, qaamni bira deeman jira, bakki dhaqan jira, nama wal fakkaataa bira hogguu dhaqan, dhaabbata wal fakkaataa bira hogguu dhaqan, qaama silaa barbaachisu bira hogguu dhaqan, biyyarraa biyyatti, dippiloomaasii adda addaatti, imbaasii garagaraatti, waajjiraalee adda addaa gaafa dhaqan dhugaa. Wogguu achi as deebi'ame immoo tuuttatti bijaamatti deebi'ameeti hujiin kan hojjetamuu qabu hujiin islaamaa. Laafaas xiqqaas gabaabaas hunda isaarraayyuu mariin fudhatamuu qaba. Jabaarraa jabeenna isaa dhaaluu qaban. Kadhatanii ufitti yaamuu qaban. Kakomate ufitti qabuu qaban. Abbaa biyyummaa argisiisuu qaban. Dandeettii ufii argisiisuu qaban. Yoo kanaan wal gargaarre qofa bakka barbaadame geenna. Aan kana yaachisu akka nama tokkotti kan na yaachisu waan gabaabaan. Kaleessa namatti qabsoof nu qabna. Har'a ufitti qabsaa'uu waan hin dandeenyeef wal gorfachuun dirqama. Kaleessa nama morman nu qabna. Har'a uf mormachuu hin dandeenyu. Namattu nu mormata malee. Qaawwa keenna namattu arga. Rakkoo keenna namattu arga. Badii keenna namattu arga. Kufaatii keenna namattu arga. Wanni kana mara kaafnuu fi sheeka kophatti waliin haasa'uu hin dandeenna. Gahee kan kee haasa'aa jira, gahee kan kiyya haasa'aa jira. Irraa waa eeguu osoo hin ta'in waa dabaluu fi waa itti fiduu, waa itti eda'uu, waa tolchuu, waa qajeelchuu komiin sana booda. Kana waan ta'eef wanni kun itti yaadamee du'aatni biyya keessa jirtan keessattuu Oromiyaa keessa jirtan wal qabattanii socho'u. Majlisa Oromiyaa wajjin socho'u. Du'aata kenna warra waa hoogganu waliin socho'u. Wal jala hiriiru. Barbaachisaadha. Kufaatiin Oromootii fi Oromiyaa kufaatii ummata Islaamaati, kufaatii ummata kaaniiti, kufaatii biyya tanaati. Sagalee wayyamni harki bal'aan lafti guddaan ummanni bal'aan kan barate kan marji'a ta'uu danda'u mashaayikni gurguddaan Oromiyaa keessa jiran. Asirratti kufna jechaan san guutuu kuffisna nu qofaa miti qe'ee ittiin galanna. Kanaaf du'aanni kenna wal ga'uu qabdanii, wal arguu qabdanii, na yaamuu didan hin jedhina, bakka naa kennuu didan hin jedhina, ufitti na kaleessuu didan hin jedhina, nama eegin ufii hojjedhu. Akka si barbaadan ta'i. Akka barbaadantutti dhiyaadhu. Akka namummaa kee barbaacha qe'ee keetitti sitti dhufan baatiriin si barbaadanitti ol bahii mul'adhu. Miidiyaan akkana jira. Feesbuuka kee qabda. Gabbayii nama kee garaasisi. Gabbayii dubbadhu. Gabbayii hawaasa sochoosi. Gabbayii hujii keetitti seeni. Gabbayii waan mul'atu hojjedhu. Gadi bahii barumsa keetti fufi. Gadi bahii barsiisi. Gadi bahii dandeettii kee mul'isi. Knowledge is about information. Barumsi, beekumsi, informationa. Gaafni inni dandeettitti jijjiiramu gaafa hojjette qofa. Yookiin akkuma nama sammuutti waa fudhateeti malee barumsi yoo ittiin hojjetin bu'aa tokko hin qabu. Wanni education jedhaniin kuni, wanni barumsa jedhaniin kun informationa. Beekumsi mataan isaa yoo hojiitti jijjiirame beekumsa ta'a. Dandeetti mayyuu yoo ta'e hojiitti jijjiiramuu qaba. Skill gara hojiitti jijjiiramuu qaba. Lafarratti dhiyaachuu qaba. Kana waan ta'eef qajeelatti hojjechuun barbaachisaadha. Obboleessoo nama hin eegin, nama hin komatin, nama hin himatin. Hin himatin, eenyuun hin himatin, obboleessa kee hin himatin, fira kee hin himatin. Waa tokko hin himatin. Kan ati hojjechuu qabdu ofirratti. Osoo namni hundi walii galee uf danda'e namni gargaaramu hin jiru beeki.
osoati uf dandeette asoo kuun uf danda'e asoo hundi uf danda'e maatii tokko keessa namni kudha yoo jiraate namni sagalii taa'ee namni tokko isa qallabuun sirrii miti maatii tokko keessa hayyuun barataan tokko kee yoo jiraate namni saddeetii waanuma inni haasa'u dhaggeeffachuun sirrii miti hawaasa tokko keessa hayyuun tokko yoo jiraate hayyuma san qofa laalanii deemuun sirrii miti jalatti oomishuun barbaachisaadha sheekonni kennas ka biyya keessa jirtan ka biyya alaa jirtan ilmaan keessan itti oomisha ganda keessarratti oomisha hojjedhaa ijoollee teessan itti oomisha ijoollee firaa itti leenjisaa ijoollee gosaa itti leenjisaa ijoollee sabaa itti leenjisaa haasaa barsiisaa calli gadi hin jedhinaani hin jarjartan jedhinaani ijoolleedhaan hin jedhinaani si hafa jedhaani barumsi si hafa dandeettiin si hafa beekumsi si hafa itti dabaladhu qabeenyi si hafa itti dabaladhu jedhaani hin jarjarin hin hidhamta biyyaa baata hin citta hin duuta kararraa gorta hin rakkatta kanaan sammuu namaa torchin godhina nama dadhabaa laamshaa rukutamaa dhukkubsataa nutti hin oomishina lakkii hin dandeetta hin beeyta hin hojjatta sammuu qabda aqlii qabda beekumsa qabda dandeettii qabda humna qabda karoora beeyta tarsiimoo beeyta adeemsa sii gala galma qabda kaayyoo qabda bira geetta jedhaani malee taa'ii gadi deebii hin jarjarini si muranii si kutaniin ilmi guddate booha mataa rakkata mataa kanaan deemuun hin barbaachisu wal leenjisuun wal hubachiisuun wal dhagahuun wal barsiisuun walitti himuun guddaa ofii kabajachuun hayyuu ofii karoorfachuun duuka deemuun tolfachuun gorfachuun qajeelfachuun nurra jira jechaadha kanarraa kan ka'e baga gammaddan baga gammanne nugaa asumarratti dhaabna ibaqaanaan lazareew wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu asirratti walii goolabna yeroo biraa walitti deebisna مدينة لا يقربون يتكتل على سوق سنتين